ifanu baasu fi jecha kan taatan aarsaanurra wayo ifanu baasu fi jecha kan taatan aarsaanurra ifanu baasu fi jecha galatoma 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 Yoo yaa shama harka fuune kabajamtoota jaalatamtoota ummata Oromoo ka idil addunyaa irraa argamtan guutuun keessan akkam jirtan naga keessanii fayyaa keessanii bakkum jirtanitti nageenyi isin yaa baay'atu. Egaa ummata Oromoo kabajamaaf jaalatama. Egaa taateewwan gartee guyyaa kaleessaa akka suuraan hayyoota keenyaa kan mana hidhaa keessatti Hamzee Booranaa akkasuma mootuyyuu Jawaar Muhammadii fi Baqqalee Garbaa suurota isaanii kan gabbaa'e kana namoonni hedduun Photoshopii dha jettanii dhama'aa jirtan jechuudha. Uummanni keenya jechuudha. Photoshopii dha jettanii dhama'aa jirtan. Kan diinaan dubbannu kan keenya qofa haa dubbannu mee amma ilaalcha nama keenyaatii fi ilaalchuma kiyyaa fi kee irraa kaasee haa dubbannu jechuudha. Tokkoffaa dura dursoo hayyoonni Oromoo baatii hedduudhaaf akka artistii Haacaaluu Hundeessaa wareegamee mana hidhaa keessatti dararamaa jira mootummaa abbaa irreetiin. Jawaar Muhammad, Baqqalee Garbaa, Hamzaa Booranaa footoo isaanii kanneen ilaala. Footoo isaanii kanneen laaltanii shurraabota googilii keessa galtanii fiddanii waliin madaalchistanii Photoshoppiidha jettanii isinuu ufamanuu dadhabdanii jirtan jechuudha. Isinumti ufamanuu dadhabdanii jirtan jechuudha. Tokkoffaa mee osoo saniitti seenin dura hayyoonni Oromoo jechuudha. Nyaata kana lagatuun isaanii kunuu nama dhugaa ittiin fakkaatintu jira jechuudha. Warruma deeggartootuma yookaan biltiginnaan ta'in deeggartootuma uummata Oromoo warra uummata Oromoo faana jiru kan nama gaafii itti ta'e jira jechuudha. Nama amanuu dadhabee jira jechuudha. Kanaaf footoon jaraa kun yoo dhugaadha moo soba ka jedhu waliin haa laallu. Footoon jaraa kun dhibbarraa dhibbatti amantanillee dhiiftanillee dhugaadha jechuudha. Kana yoo jennu kana nuti takka hayyuun Oromoo soba post godheen beeku. Akkasuma miidiyaan OMN soba post godheen beeku. Ragaa tokkoon isin himuu barbaada. Hayyoonni Oromoo yookaan achi mana hidhaa keessatti suuraa mana hidhaa keessa ka'uu baatanis eega mana haakimaa dhaqan ka'uu danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf Shamsuddiin Xahaatii fi akkasuma Arfaataa Oromoo fa'aa ilaaluu dandeessan yeroo darbe boona yeroo darbe ilaaluu dandeessan jechuudha. Kaasanii bakka jarri ciisanii sawwaranii gadhiisan. Akkasuma hayyoota kanallee akkasuma hiree argatanii sawwaranii gadhiisanii jechuudha. Garuu Abiy Ahmad gadi bahee miidiyaa irratti maal jedhaa jira? Mana hidhaatitti ni nyaatanii firdi beetii yoo dhufan nyaataa hin jiran je'eeti dubbate. Abiy Ahmad dubbate. Maaliif fira dhugaa hayyoota kanaa dhoysuuf? Tokkoffaa ammoo waan gaafii isinitti ta'etu jira. Wanni inni gaafii isinitti ta'e kunoo as bakkee sa'aatiin harka Baqqalaa Garbaa irra jiru kana. Bakka sa'aatiin harka Baqqalaa Garbaa irra jiru kana. Bakki kana sa'aatii obbo Baqqalaa Garbaa irra jiru kana suuraa kana garaagara na deebisanii jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kanarraa hordofaa kun akkaataa itti suuraan garaagara na galabbatamu jechuudha. Akka isaan itti nu sobuu yaadan, akka isaan itti uummata Oromoo kana burjaajessuu yaadan. Inni biraan mootuyyuu suuraa yoo dhugaa jechuu dadhabdan suuraa Hamzaa Booranaa kana ilaala. Suuraa Hamzaa Booranaa kan inni akkana achi garagalee dhaabbatu kana ilaala. Qaamni isaa guutuun asirraa asitti mul'atu jira jechuudha. Fakkeenyaaf qaamni kun guutuutti wal fakkaata. Namni kun akka inni jiru laala. Nama huqqatee fi fuulli isaa kolbaan isaa akka cabe. Suuraa Hamzaa Booranaa takka akkana agartanii beeytanii. Suuraa Hamzaa Booranaa takka akkana mul'atee beeku jechuudha. Argineen beeynu jechuudha. Eshi ka Baqqalee Garbaa gizee wayyaaneen hiitee hidhame sanuu akkana jira. Akkana ta'ee jira. Hin jiru jechuudha. Kan biraa dhiisiti suuraan Jawaariif kan Baqqalaa yoo ragaa ta'uu baatellee ka Hamzaa kun ragaa guddaadha jechuudha. Namni kennan dhama'ina waan kana bartanii beekuudha qabdanii jechuudha. Dhama'inaati Photoshopii jaan olina. Mee sila Photoshopii ta'e viidiyoo kana mee wajjuma naa ilaallu. Mee viidiyoo kana inni hordoftanii hanga dhumaatti itti hordofaadha. Mee viidiyoo kana guutuu isaa hordofa. Viidiyoo kana guutuu isaa nu wajjin hordofa. Akkaataa itti amma biltiginnaa warroonni biltiginnaa kun maal godhaa jiran? Morma isaanii fa'aa irraa muranii shurraabii Photoshopii fakkeessuuf bar. Nu daawwadhaa nu ilaala kun viidiyoonis nu bira jira. Isaan dokumantarii sobaa yoo nurra hojjetan. Yeroo darbe Dr. Henok Gabbisaa ummata wayyaanota suuraa mallasaa baatanii dhaabbatan nama lama garaagaraan dhaabbatan kun as iskiriinii irra jira laaluu dandeessan arguu dandeessan jechuudha. Kan jira lamaaniitu jechuudha.
fidanii irra kaanii hayyuu Oromoo maqaa balleessuuf Doktoroon Gabbisaa kaleessa mallasaa godhataa ture har'a hamilee ittiin uummata Oromoo bira dhaabatee qabsoo Oromoo jajjabeessuun qabu jedhanii maqaa balleessaa turan. Har'as hayyuu Oromoo kanallee akkasuma godhuu barbaadan jechuudha. Akkasuma maqaa isaanii balleessuu barbaadan, seenaa isaanii awwaaluu barbaadan, seenaa isaanii dhoksuu barbaadan jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haasawni kee kun viidiyoon kun hooleyyii qofa ilaallata. Namni duraanuu waa beekaa lakki kun naagalee jiraatu sheer gootee hooleyyii biraan gahuu malee viidiyoon kun sin ilaallatu haasaa kiyyatti illee aaruu hin qabdu jechuudha. Hooleyyiin ammoo sirriitti na hordofa. Waan an godhaa jiru akkam akka godhan hunda isaa takka takkaan sitti garsiisa. Hoolaan anuma jala deemeti. Garan deemuu fi akkan godhu laali. Tokkoffaan suuraan har'a ittiin si shawwadaa Photoshopidhaa maareedha isin jedhan suuraa kana eessaa akka dhufe akkamitti akka dhufe sitti argisiisa takka jedhe. Inni biraa ammoo suuraa kana. Suuraa kana gartee akka nama sa'aatii inni garagaratti hidhatee akkas fakkeessan. Kanarraa si eegala yaa hoolaan dhageeffadhu sirriitti. Maal goota kana salphaa asumatti kana gootee ilaala. As tuuyixe jedhe. Mobaayila keetii irratti as tuuyixa. Argitee sa'aatii akka jijjiiran akkana goota. Akkana gootee seef goota jechuudha. Kanuma akkana godhanii akka nama sa'aatiin garagara ta'ee si godhanii siisiisaa jiran hoolaa. Takka jedhe. Kun sii galee mi'am sii gala natti fakkaata kun. Inni biraa ammoo suuraa kanaa jechuudha. Suuraa kana sirriitti sitti argisiisa suuraa kanallee. Akkamitti fakkaate tiishartii majaraa fuudhanii mataa jaraa keessaa balleessan. Laali wanti hubachuu qabdu osoo mataa jaraa balleessina jedhan ila bakka kana gartaa tiishartii mara balleessan. Asitti illee tiishartii balleessan. Asitti illee osoo mataa jalaa irraa haquu barbaadan tiishartii mara balleessanii jechuudha. Yoo sii galle kan sii galu taate. Inni biraa suuraa kana. Eessaa akka dhufe sitti argisiisaa jechuudha. Hoolaan ammoo sirriitti yoo dhageeffatte malee siin galu. Okay. Amma maal sitti agarsiisa? Suuraan sun eessaa akka dhufe sitti argisiisa jechuudha. Asuma dhufte jedhu Google irra laala. As dhuftee suuraa baqqalaa fuutee itti galchita. Eegammoo waan sii fiduudha. Suuraa baqqalaa fuutee itti galchita jechuudha. Suuraa baqqalaa fuutee itti galchite nama istaayilii baqqalaatiin suuraa uffata adii uffatee fi walumaa galatti istaayilii baqqalaatiin dhaabate hunda fuudhee sii fida Googiliin. Argitee malaal kun nama baqqalaadhaa baqqalaa miti. Istaayilii isaatiin uffata uffatame hunda isaa baasee akkasii sii fida. Ufiillee uf kaasii ilaalii irratti galchi. Akkasumatti sii yaasee sii fida. Sii galee isiniin galu silaa akkam godhan ree. Inni biraa ammoo suuraa san sadii akkamitti mataa isaa irraa balleessanii yoo kajettu taate as dhufte jedhu. As dhufta. Eega dhufte booda maal goota? Suuraan sun kana sirriitti qalbeeffadhu. Suuraan sun kanaami. As dhuftee maal goota? Asuma fiddaa jechuudha. Erga fiddee booda okeetti goota. Mataa jara kanaa laalammenni anama seera irraa balleessa. Garuu namni sun osoo mataa jaraa irraa balleessaa jiru tiishartii mara balleesse. An garuu seera irraa balleessisitti argisiisaa eegi. Laal. Argitee laal. Akkana godhanii keessaa fixan. Laalimee hoolaanaa yaruma jala deemeti. Akkana goote jedhu. Goote mi? Akkana goote jedhu. Laal osoo akka kiyyaa kanattu seeran irraa balleessite. Silaa xiqqollee taatanii fakkaata ture. Garuu ammoo osoo mataa jaraa kana keessaa balleessa jedhu dingata tiishartii balleessan. Akkana gootee laal yaa hoola. Akkana gootee irraa fixxee. Booda eegasii Photoshopidha kun fuula jaraa asirratti hidhan akkana godhan. Jechuu danda'anii jechuudha. Sii galee laalama laala. Akkanuma gootee mataan jaraa keessaa baddee jechuudha. Akkanumatti seef gootee booda eegasii iyyitee iyyisiifta hoolaa akka keetii kana. Kanaafuu amma sii galee natti fakkaata. Laal inni aguma kiyyaa kana hin tolchine bar. Asmara balleesse laala osoo irraa akka jedhu asitti tiishartiin balleesse asitti tiishartiin balleesse suuraa sandaqii ilaalka feesbuuk irra deemaa jiru. Sii gala natti fakkaata. Keenyaaf ifa ta'aan jiru isiniif galaan jiru isinii galuu qaba. Dhugaa hayyoota keenyaa dhoksuudha barbaadan. Dhugaa hayyoota keenyaa awwaaluu barbaadan. Warroonni osoo lubbuun jiran mee nama biraatii miti Fayyisaa Leellisaa laallu. Raaddi okkolee didde okkoteen didduu jecha inni kaleessa jedhee barreesse san haa ilaallu wajjumaan haa ilaallu. Barreeffamni hedduu dhibaa akkuma afaan Ingiliffaa dhufu dhibu kana afaan Oromootis baay'ee dhibaa jedheeti yaada. Namicha mataa yaadu san lukaa yaadu san jechuudha Fayyisaa Leellisaa. Kanaafi kan bulii 40 xoomee hin garree jedhe Yesuus yookaan Waaqayyo malee akkas jedheeti dubbate. Kanaafi
namni kun maal barbaade mooraalee ittiin hayyoota Oromoo qeequu barbaade akka jedhe jechuudha isinii galee. Kana inni biraan mootiyyuu viidiyoon kun bakkeen tuni qofti ragaadha bakka hangaa isaan irraa